waraanni bilisummaa Oromoo sochii qondaalota waraanaa PP addatti fo'ee haleeluu jabeesseetti fufi. Magaalaa Buraayyuu dabalatee Amboo fi Sulultaatti hooggantoonni waraana PP sadarkaan jiran fo'amanii haleelaa jiraachuun yaaddoo guddaa humnoota waraanaa Bilxiginnaa ta'ee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo armaan dura bosona keessa socho'u amma magaalota ijoo Oromiyaa seenuun haala hin beekamneen diinota adabuu hojii idileesaa taasifateeti jira. Bal'ina odeessa kana qabannee jirra hanga xumuraatti nu faana tura. Gaachanni sabaa waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa dhaamsa jabaa fi akeekkachiisa jabaa of keessaa qabu lammiilee Oromoo Boorana naannoo Garrii Uudatii fi Malkaa Gubaa jiraataniif dabarse. Akka waraanni bilisummaa Oromoo jedhutti dhukaasni meeshaalee gurguddaan dabalamee gama diinaa fi gama keenyaan dhukaafamaa jiru miidhaa isinirraan ga'uu danda'a. Kanaaf uummanni keenya naannawaa kana jiraatan bakka waraanaarraa fagaadhaa jedhee jira. Bal'inaan dhaamsa waboo kana qabannee jirra. Mootummaan Abiyyi tajaajila quunnamtii mararraa cufuu fi misooma bu'uuraa irraa kutuun uummata aanaa eebantuu beelarraa buusaa jiraachuu dhalattoonni aanichaa himan. Fantaalleetti weerarri lafaa humnoota Amaaraan raawwatamu jabaatee itti fufuunis yaaddoo guddaa uume. Ashamaa harka fuunee kabajamtoota hordoftoota keenya. Odeeffannoolee wayitaawaa eebila 10 2022 kan guyyaa har'aa qabannee walitti deebinee jirra. Hanga xumura odeeffannoo keenyatti nu faana turaa jecha kanneen chaanala YouTube keenyaa faaraa taatan subscribe gochuun maatii chaanala keenyaa ta'aa. Odeeffannooleen wayitaawaa biyya keenyaa saffisaan akka isin qaqqabuuf qophii keenya like gochuun akkasumas share gochuun hiriyoota keessaniif qooduun nu faana tura. Qophii keenya irratti yaada qabdan ammoo komentii keessatti barreessuun nuuf qoodaa. Odeeffannoo keenya guyyaa har'aa waliin turtii gaarii. Reefi gaachanni sabaa waraanni bilisummaa Oromoo sochii qondaalota waraanaa PP addatti fo'ee haleeluu jabeessee itti fufe. Magaalaa Buraayyuu dabalatee Amboo fi Sulultaatti hooggantoonni waraana PP sadarkaan jiran fo'amanii haleelamaa jiraachuun yaaddoo guddaa humnoota waraanaa Bilxiginnaa ta'e. Waraanni bilisummaa Oromoo armaan dura bosona keessa socho'u amma magaalota ijoo Oromiyaa seenuun haala hin beekamneen diinota adabuu hojii idileesaa taasifatee jira. Mootummaan ilmaan Oromoo dararu kanneen aangoo irra tiksuuf yeroodhaan gara yerootti uummata Oromoo irratti daba hin malle raawwatan risaan waraana bilisummaa Oromoo tarkaanfii irratti fudhachaa jiraachuu hime. Haaluma kanaan hoolataatti tika mootummaan Bilxiginnaa nama Tamasgeen Hordofaa jedhamu risaan waraana bilisummaa Oromoo adabuu beeksise. Itti fufuun Ambootti tika mootummaa nama Nugusee Jifaaraa jedhamu kan bara wayyaanee irraa eegaluun waddeessaatti uummatatti taphataa ture risaan aanaa Amboo ganda Dooyyootti ganama tarkaanfii irratti fudhachuun dabaluun beeksisee jira. Akkasumas Sulultaatti risaan waraana bilisummaa Oromoo tika mootummaa nama Yoosef Ampaachoo jedhamu irratti tarkaanfii fudhachuun himee jira. Akkasuma guyyuma sana Buraayyuu naannoo Anfootti risaan waraana bilisummaa Oromoo Inspektar Jamal Baraayyuu nama jedhamu haleeluu ifoomsee jira. Risaan waraana bilisummaa Oromoo yeroodhaa gara yerootti tika mootummaa ta'uun kanneen uummata dararaa jiran irratti tarkaanfii fudhatu jabeessee kan itti fufu ta'us beeksisee jira. Gaachanni sabaa waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa dhaamsa jabaa fi akeekkachiisa jabaa of keessaa qabu lammiilee Oromoo Boorana naannoo Garrii Uudatii fi Malkaa Gubaa jiraataniif dabarse. Akka waraanni bilisummaa Oromoo jedhetti dhukaasni meeshaalee gurguddaan dabalamee gama diinaa fi gama keenyaan dhukaafamaa jiru miidhaa isinirraan ga'uu danda'a. Kanaaf uummanni keenya naannawaa kana jirtan bakka waraanaarraa fagaadhaa jedhee jira. Weerartuun waraana Bilxiginnaa tan yeroo darbee waraana bilisummaa Oromoo rukunna jechuun godina Booranaarraa Liibaneetti duuluuf dhufte daaraa ta'uun ishee ni yaadatama jira waraanni bilisummaa Oromoo. Haaluma kanarratti mootummaan Itoophiyaattis rifaatu guddaa keessa waan galeef waraana mooraa leenjiirra jiru kan leenjii eegalamee hin xumuratiin konkolaataan hedduutti fe'uun meeshaalee waraanaa itti kennee nutti erguun amma karaa Uudatiitiin
taataa sadiitti feetee dhufaa jirti. Karaa kaneenis sochii eegaltee kan jirtu yoo ta'u amma bakka addaa awwaala dooyoo jedhamtu geessee jirti. Kanaaf nutis qophii barbaachisu hunda xumurree waan jirruuf meeshaaleen gurguddoo gama keenyaaf gama diinaatiin dhukaafaman isin miidhuu danda'u. Kanaaf ummanni keenya kan galaana daawwaa gama lamaan jirtan hundi iddoo sochii waraanarraa shaafeessaan yeroo gabaabaa keessatti akka fagaatan isiniin jenna jedha waraanni bilisummaa Oromoo naannawaa sanaa. Mootummaan Abiy tajaajila quunnamtii mararraa cufuu fi misooma bu'uurarraa kutuun uummata aanaa eebantuu beelarra buusaa jiraachuu dhalattoonni aanichaa himan. Godina Wallagga Baatti kan argamtu aanaan eebantuu waggoota lamaan darbaniif rakkoo nageenya hammaataa keessummeessaa jiraachuu odeeffannoon jiraattota aanicharraa arganne ni mul'isa. Rakkoo nageenyaa aanichatti mudateen walqabatee hawaasni gaaga'ama hedduuf saaxilamaa tureera. Yeroo ammaa immoo ulaan martiitti cufamuun tajaajilli misoomawwan bu'uuraa martirra irraa dhaabbatanii haala hammaataa keessa bu'eera jedhu dhalattoonni aanichaa haala hawaasni isaanii keessa jiru ibsan. Jiraataan aanichaa haala maatiinsaa fi hawaasni aanichaa keessa jiru ibsee tokko akka jedhutti uummanni aanaa eebantuu tajaajilli ibsaa bilbilaa fi intarneetii erga irraa citee waggaa caaleera. Daandiin tokkichi magaalaa Naqamteerraa gara aanaa eebantuu geessus erga cufamee ji'oota 8 lakkoofsisee jira. Zayitaa fi sukkaara dabalatee meeshaaleen bu'uuraa jireenya dhala namaatiif barbaachisan gara aanaa eebantuu akka hin seenne daangeffameera. Hawaasni akka garaasaa gabaa ba'ee bitachuuf daldalachuu danqameera. Uummanni aanaa keenya isin shaneedha jedhamuun waa hundi irraa cufamee rakkoo hammaataa keessa erga bu'ee waggaa 2 lakkoofsiseera jedhu dhalataan aanichaa. Uummanni keenya ta'ee jedhee beeleeffamaa jira kan jedhan maddi odeeffannoo kun qaamni aangoorra jiru yakka namoomaa daangaa darbee hawaasa aanichaa irratti raawwataa jiraachuu ibsan. Haa ta'u malee marfamni uummanni kun keessa jirus ta'e yakki namoomaa itti fufiinsaan hawaasicha irratti raawwatamaa jiru xiyyeeffannoo hin arganne. Rakkoon kun akka furamuuf gaafachuun yakkateera kan jedhan jiraataan aanichaa kun uummanni qe'eesaa gadi lakkisee ba'uuf dirqamaa jiraachuu ibsan. Haalli hawaasa aanichaa mudate kun egeree hawaasichaaf balaa yaaddessaadha kan jedhan jiraattonni aanaa eebantuu kunniin yeroo ammaa immoo haalli balaa hawaasa naannichaa mudate itti ammeessoo mul'ata jiraachuu ibsanii jiru. Qaamni aangoo harkaa qabu riphee lolaan balleessa jechuun waraana guddaa Oromiyaa irratti labsee walqabate humni waraanaa guddaan gara aanaa eebantuutti bobbaafamaa jira. Uummata ulaan quunnamtii martirraa cufame kana gaaga'amni mudachuuf malu hammaataa ta'uu danda'a yaaddoo jedhu qabna jedhan. Rakkoon naannichatti itti fufiinsaan mudataa jiru xiyyeeffannoo dhabuun egeree hawaasichaa yaaddoo guddaa keessa buuseera. Gama biroon weerarri milishaa Amaaraatiin hawaasa naannichaa mudataa jiru itti fufee jiraachuun qormaataa dabalataateera. Uummanni Oromoo roorroo isa mudatu callisaan walirratti ilaaluu hin qabu jedhu dhalattoonni naannoo. Rakkoo mudateef xiyyeeffannoo kennuun hawaasni addunyaa yakkoota waraanaa Oromiyaa keessatti raawwatamaa jiran irratti akka xiyyeeffatuuf sagalee walii ta'utu barbaachisaan dhaamsa isaaniiti. Fantaalleettiin weerarri lafaa humnoota Amaaraan raawwatamu jabaatee itti fufuun yaaddoo guddaa uume. Weerarri lafaa aanaa Fantaalleetti humnoota mootummaan Amaaraa bobbaaseen gaggeeffamu cimee itti fufeera jedhame. Jiraattonni akka himanitti lafti aanaa Fantaalleedduun bulchiinsa mootummaa naannoo Amaaraan dhuunfatameetii jira. Gootaniif walitti aansee lafa keenya saamamne jedhu jiraattonni. Kun otoo kanaa jiru lafa aanaa Fantaallee fudhatamtee kaartaan agarsiisu tibbana qorattootaan qophaa'eera. Qorattoota kaartaa kana dhiyeessan keessaa tokko barataa Roobaa Bulgaatii kaadhimamaan PhD Roobaa Bulgaa qorataa imaammata lafaa fi jijjiirama qilleensaati. Kaartaa kana hojjechuuf sirna odeeffannoo haala teessuma lafaa GIS fayyadamne jedhan. Kanaanis kaartaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii bara 1990 keessa hojjeteerra dhaabbachuun lafa fudhatamtee addeessine jechuun dubbatan. Kaartaa kanarratti lafti qabiyyeen isii aanaa Fantaaleetaati kan bulchiinsi mootummaa naannoo Amaaraa humnaan dhuunfatee ifatti mul'ifamu himanii jiru.
laftaroolee bal'aa araddaaleen akka Eddoo, Borbor, Malkaajiloo, Haroo Arbaa, Ulaagaa, Xininjii fi kanneen biroo bulchiinsa naannoo Amaaraan dhuunfatamanii jiraachuun kaarticha agarsiisee jira. Araddaaleen akka Eddoo Guddoo, Eddoo Qalloo fi Irraan Buutee jedhaman lafa hawaasni Karrayyuu yeroo bonaa horii isaanii dheechifachuuf itti godaanan yoo ta'u, Haroo Arbaa immoo lafatti kagaalaaf mijooftu taatetu fudhatame jechuun dubbata Roobaa Bulgaa. Lafti Karrayyuu tan duraan fudhatamte malee sadarkaa olaanaan waggoota 3-4 darban kana hedduminaan bulchiinsa mootummaa naannoo Amaaraan fudhatamtes jedhanii jiru. Bulchiinsi mootummaa naannoo Amaaraa humnoota addaa Faannoo fi milishaa bobbaasuun lafa weeraraa jiru gara fuula duraatti hanga magaalaa Mataaraatti weeraruuf karoora akka baafatan odeeffannoo arganneerra jedhan kaadhimamaan PhD Roobaa Bulgaa. Egaan kabajamtoota hordoftoota keenya odeeffannoolee wayitaawaa nuti sa'aatii kanaaf qabannee dhiyaanne sumaratti goolabamaa. Kanneen chaanala YouTube keenya faaraa taatan subscribe gochuun maatii chaanala keenyaa ta'a. Odeeffannooleen wayitaawaa biyya keenyaa saffisaan akka isin qaqqabuuf qophii keenya like gochuun akkasumas share gochuun hiriyoota keessaniif qooduun nu faana tura. Hanga xumura odeeffannoo keenyaatti waan nu faana turtaniif galatooma.